Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM bakka jirtan hundumtiyyuu nagaa isinii dhaamaa oduuwwan biyya keessaa fi biyya alaa keessaa qabadhee dhiyaadhee isiniin jira. Oduu kan isinittiin ani Taaddasaa Lammaatiin obboleewwan keenya abbootii keenya akkasumas haadholii fi obboleettiiwwan keenya baga bara 1444 il al-adhaa isiniif ga'e. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniin jenna. Gara oduutti darbaa. Sirni salaataa ayyaana Arafaa nagaan xumuramuu qindoomina humna waloo nageenya fi tasgabbii biyyattii beekseera. Sirni salaataa kun nagaan eegalamee kan xumuramuuf qaamolee tumsa hundaa fi humnichaaf galatees dhiyeeffateera. Ayyaanni Arafaa kun waggaa 1444ffaan isteediyeemii Finfinneetti sirna duudhaa amantichaa eeggateen kabajamuusaa eegameera. Hawaasa magaalaa Finfinnee qaamolee nageenya fi hawaasa musliimaa nageenya duudhaa ta'uu isaanii mirkaneessee jira kan jedhu waloo biyyattiin gumaachi isaan nagaaf qabaniif humni galateeffateera. Irra deebuudhaan obboleewwan keenya fi abbootii keenya baga ayyaana kanaan isiniin ga'e ayyaana gaarii. Phaaphaasonni Abbaa Saariyoosii fi kanneen biroo muudaman hundinuu akka mirkanaa'uu fi hojiitti galan abbootiin gadaa fi jaarsoleen biyyaa gaafatan. Jaarsoleen biyyaa fi hayyoonni haala waqtaa Sinodoosii Oromiyaa ilaalchisee ibsa kennan. Ibsa kanaan kan kennan hayyuu Bayyanaa Sanbatoo, Caalaa Soorii fi abbaa gadaa Sabboo Qalataati. Ibsa isaaniitiin uummanni Oromoo hammataa ta'uu kaasuudhaan Oromoon akka hojii isaa fi iddoo gahaa akka hin kennamneef ibsaniiru. Dhiibbaan gama afaanitiin jiru ilaalchisuudhaan cunqursaan amantaa da'oo godhachuudhaan itti duulamaa jiraachuusaan kan ibsan abbootiin gadaa. Kanaafis akkaataa gaafii uummataatiin gaafiin gaafatameen afaan ofiitiin waaqeffachuun akka deeggaran ibsaniiru. Gaafiin uummata Oromoo afaan isaatiin waaqeffachuu qofa ta'uu kan ibsan hayyoonni fi jaarsoleen biyyaa humnoonni garaagaraa biyya keessa fi alaarraa dhiibbaa taasifamaa jiraachuu isaanii kaasaniiru. Abbaa Saariyoosiin Phaaphaasota muudaman kana karaa garagaraan jijjiirama kan taasifame taanaan kan hin fudhanne ta'uu isaanii ibsaniiru. Kanaafis Sinodoosiin Itoophiyaa Phaaphaasota muudaman kana akka mirkaneessanii gaafataniiru. Uummanni Oromoo waan isaaf malu waan beekuuf Phaaphaasota uummataatti dhiyaatan malee kan iddoo biraatii dhufan hin barbaannu jechuudhaan ibsa isaanii fi ejjennoo isaanii ibsaniiru. Warri keessatti dhukkubsachuu barbaadu akka dur sirna bittaa gurgura. Sirna ummata waan tokkummaadhaan tokkuma godhee sirna bittaa gurguraa san teechisuu warra barbaadu. Biyya walitti qabna malee amantaan kan dhuunfaa kiyyaati. Amantaa dhuunfaa kiyyaa kan ammoo Oromoo mara wajjin walitti dubbate Oromoon amantaa kiyyaa sirna kiristaanennatii kana diiguu oduun taane afaan kiyyaan nahaa ta'uu jedhe. Siin ta'u jedhanii nama dhoowwuun hin danda'amu. Uummanni beeresaboonni kun yoo afaan ofiitti bataa afaan beetaskaana san diiguu hin danda'u. Amantiin diigu amantii walitti fida malee. Kana argitanii amma yeroo hunda kana dubbatameeti waan adda addaa garaa ilma namaa keessa naqee dubbisuun nu jala duubattee harkifattee jira. Ammas maali? Warri alaafkecha wacu kuni nama keenya nama alaamoti faranjiin nutti wacunu nama keenyatu waca kuni wacuudhaan immoo biitti guddatu wal ta'uudhaan biitti guddatte tokkummaadhaan biitti guddatte wal dhaga'uudhaan biitti guddatte ebelu maaliif haasa'ee yoo wal dhaggeeffattuudhaan wal mari'atanii immoo maaliif ta'ee wanni kun yan jedhu san deebisuudha malee arrabsuudhaan biitti guddate hin jiru. Nageenya Itoophiyaa waaressuun biyya fooyyeffatee dhalootaaf dabarsuun mariin biyyoolessaa bara dhufu guutuu biyyatti geggeeffamaa akka milkaa'uuf lammiilee hundinuu itti gaafatamummaa isaanii akka ba'an koomishinariin koomishinichaa marii biyyoolessaa Profeesar Masfin Aariyaa waamicha dhiyeessan. Koomishinichi Itoophiyaa fi ka'umsa wal dhabbee fi walitti bu'insa kan ta'e cabiinsaalee
siyaasaa fala akka argatan tokkummaan biyyaa jabeessuuf kan gargaaru hangoo haala mijeessuun kennamee fi hojii keessa galeera. Kanaafis naannolee biyyaa hundarraa naanna'uudhaan hirmaattota fo'achuu fi ajandaalee uummataa kaasuu walitti qabaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Barreessaan olaanaa mootummoota misooma baha Afrikaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo gamtaa Awurooppaatti bakka buutuu adda Afrikaa bahaa Dr. Anet Weber waliin mari'ataniiru. Marii kanaan naannoowwan baha Afrikaatti nageenya waaressuu fi dhimmoota namoomaa ilaalchisuun hojii IGAD hojjechaa jiru irratti marii bu'aa qabeessa gochuu isaanii barreessaan olaanaa Dr. Warqinaa Gabayyoo fuula Facebook isaanii irratti ibsaniiru. dhumarratti atileet Lammeechaa Girmaa dorgommii Oostiraavaa Kontinental Tuur meetira 1500 sa'a fooyya'aa dhuunfaasaa galmeessuun injifateera. Fiigicha Cheek Riippablikiitti fiigame kanaan atileet Lammeechaa Girmaa daqiiqaa 3 fi sekoondii 33 fi maayikiroo sekondii 15 xumuruun injifateera. Atileet Dirribaa Girmaa fi Mallas Nibrat 11ffaa fi 14ffaa xumuruu isaanii ragaan atileetiksii addunyaarraa argame ni mul'isa. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan biyya keessa fi alaa qabanne asirratti goolabnee jirra. Oduun kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota fi maatii keessanitti nu dabarsaa jedha. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa, guyyaa gaarii.